warroonni bilbiloota touch screen ta'etti fayyadamaa jirtan dirqama settingiiwwan yookaan immoo wantoota bilbila keessan irratti sirreeffachuu qabdan afur qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo kana keessatti warroonni bilbiloota akka Samsung, Huawei, Tecno, Infinix fi kan kana fakkaatanitti fayyadamtan salphamatti settingiiwwan afur settingiiwwan dirqama bilbila keessan irratti sirreeffachuu qabdanii fi beekuu qabdan akkanumallee itti fayyadamuu qabdan qabadhee isiniif dhufee jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Sofumarab. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channelii kanaatti dhuftan YouTube channeliin kun YouTube channelii barnootaati waan ta'eef YouTube irratti barnoota teknooloojiidhaan wal qabate kamiyyuu akkanumallee hojiiwwan online irratti hojjechuu dandeessan hundayyuu barachuu yoo barbaadan yookaan immoo barnoota kana wal fakkaatan teknooloojiidhaan wal fakkaatan argachuu yoo barbaadan bakki itti argamtan bakka sirriidha. YouTube channelii kana subscribe gochuudhaan maatii ta'uu hin dagatinaadha. Akkanumallee viidiyoon kun yoo isinitti tole like share gochuu hin irraanfatinaadha. Dai gara barnootaatti. Viidiyoo kana keessatti settingiiwwan yookaan immoo wantoota bilbila keessan irratti sirreeffachuu qabdanii fi beekuu qabdan afur kan warroonni bilbila touch screen ta'e harkaa qabdan itti fayyadamuu qabdan isiniif qabadhee dhufee jira. Tokkoffaa irratti qabadhee kan isiniif dhufee dhaggeeffattoota koo bilbilli keessan vaayirasii adda addaatiin yookaan immoo appilikeeshinoota adda addaatiin haaka kan taane settingii on godhachuu qabdanidha. Settingii kana on yoo godhatan salphamatti bilbilli keessan vaayirasii adda addaatiin hin miidhamu. Kana qofa osoo hin taane appoonni bilbila keessaniif barbaachisoo hin ta'in bilbila keessan irratti ni argamu yoo ta'e protect isiniif godha yookaan immoo isinirraa eega jechuudha. Salphamatti of eeggannoo isiniif kenna waan ta'eef settingii kana bilbila keessan irratti on godhachuun dagatinaadha. Settingii kana on godhachuudhaaf salphamatti gara settingii bilbila keessaniitti ni seentanii settingii bilbila keessanii keessa seenuudhaaf immoo iskiriinii bilbila keessanii qabdanii gad harkiftanii ergasii mallattoo settingiin argamti ishee irratti kilik gochuudhaan gara settingii bilbila keessaniitti ni seentu jechuudha. Ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan dhaggeeffattoota koo salphamatti battery in the device care ka jedhu ni argantanii battery in the device care ka jedhu kana keessa ni seentanii bilbila tokko irratti garuu device care ka jedhutti illee isinii dhufa. Akka tasaa garuu settingii kana bilbila keessan irraa yoo kan dhabdan ta'e bakka searchii kana irratti device protection jettanii barreessitan. Device protection jettanii yeroo barreessitan haala kanaan settingiin kun device protection ka jettu isiniif dhufti jechuudha. Egaa haala kanaan salphama settingii kana bilbila keessan irraa argachuu ni dandeessu. Sababni kana isinitti agarsiiseef bilbila irraa bilbilatti settingiin kunniin taa'umsi isaanii fi bakki isaan itti argaman garaagarummaa waan qabuuf bilbila kan koo irratti battery in the device care ka jedhu kana keessa ni seena. Ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan device protection ka jettu ni argamti. Device protection ka jettu kun off taate yoo kan argamtu taate ishee irratti kilik gochuudhaan salphamatti settingii kana on godhachuu qaba jechuudha. Settingiin kun akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaade faayidaan isaa guddaan jechuudha. Bilbila keenya vaayirasiiwwan adda addaa irraa nuuf eeguu akkanumallee immoo appilikeeshinoota vaayirasii gara bilbila keenyaatti fiduu danda'anii fi appilikeeshinoota bilbila keenyaaf hin barbaachifne yookaan bilbila keenya xalafuu danda'an kan hin barbaachifne gara bilbila keenyaatti yeroo dhufe nu beeksisa akkanumallee nurraa dhoorkaa jechuudha. Kanaafiyyuu isa on godhachuu qabdanii so on godhachuudhaaf turn on ka jettu kana kilik gootanii ergasii immoo scan phone ka jettu kana kilik gochuudhaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo scan godhe jechuudha. Akkuma asirratti argartan scan gochuu irratti argama. Scan godhee yeroo geessetti appilikeeshinoonni yookaan immoo vaayirasiiwwan bilbila kan koo irratti argaman maal akka fakkaatu sadarkaa bilbili kan koo irratti argamullee naaf ibsa waan ta'eef scan godhee hanga fixutti ni eegna na wajjin tura. No treaties found isiniin jedha. Rakkoo yoo hin qabaanne kan ta'u ta'e jechuudha dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan right itti isiniif godhe wanti tokko yoo as keessatti hin argamu jechuudha. Appilikeeshinoonni isin hack gochuu danda'a yookaan immoo vaayirasii isiniif fiduu danda'a yoo jiraatan immoo as keessatti isiniif beeksisa isaan san ofirraa balleessuudhaan bilbila keessa yeroo hundayyuu haala kanaan protect gochuu ni dandeessu jechuudha. Salphamatti immoo device protection kun on yoo isiniif hin ta'in jechuudha. Asirratti mallattoo tuqaa sadiitu argama. Tuqaa sadii kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo device protection settings ka jettu kanarra kilik gochuudhaan ishee kana on godhachuun dagatanaadha. Sababni isaas ishee kana on godhachuun kan isin fayyaduuf appoonni bilbila keessan vaayirasii itti fiduu danda'anii fi akkanumallee vaayirasiiwwan adda addaa bilbila keessan irratti ni argamu yoo ta'e iskaan isiniif godhee isiniif qulqulleessuu danda'a. Akkanumallee akka isin bilbila keessan irraa balleessitan recommend isiniif godha waan ta'eef itti fayyadamaadha. Lammaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu barreeffamoota akkanaa kanneen bilbila keessan irratti dubbisaa yoo kan jiraatan ta'e yookaan immoo suuraawwan isinitti mul'achuu hin dandeenye yookaan ilaalaa kan jirtan ta'e afama fakkeenya bilbila kan koo irratti barreeffamni kun bal'aadha hin mul'atu. So akkaataa ittiin ofitti dhiyeessitanii ittiin mul'isuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kanas gochuudhaaf asirratti mallattoo namaa kan fakkaattu ni argamti. Ishee kana settingii kan akkaataa ittiin fidachuu dandeessan boodarra isinitti agarsiisa. Ishee irratti kilik gootanii ergasii immoo haala kanaan jechuudha. Isa kana qabachuudhaan saanduqa kana akkanatti barreeffama asirratti argamu kana guguddisee isinitti agarsiisa. Rakkoo ijaallee namoonni qabdan wantoota kanneen itti fayyadamuu dandeessanii sababni isaas barreeffama asirratti argamu kana akka sirriitti isin mul'atu isiniif godha waan ta'eef jechuudha. Bakka isinitti hin mul'anne sirriitti isiniif mul'isa. Akkanumallee suuraawwan adda addaa asirratti argaman fakkeenyaaf suuraawwan kanneen sirriitti natti mul'isa jechuudha. Bal'inaan
natti mul'isa jechuudha. Akkuma asirratti argartan sirriitti ilaaluu ni dandeessanii suuraa isinitti mul'achuu hin dandeenye barreeffama isinitti mul'achuu hin dandeenye haala kanaan settingii kana qofa sirreeffachuu dandeessanii jechuudha. Guddaa gochuudhaaf immoo bal'inaan itti fayyadamuu yoo barbaadan asirratti mallattoon qastii ofirraa qabdu ni argamti. Ishee kanarra kilik yeroo gootan haala kanaan guddisee isinii mul'isa jechuudha. Haala kanaan iskiriinii guutuu godhee isinii mul'isa jechuudha. Akka namatti akkanatti iskiriinii guutuu godhee isinii mul'isa jechuudha. Akkanatti barreeffamoonni kun gurguddatee mul'ata jechuudha. Suuraan asirratti argamu kunillee gurguddatee mul'ata jechuudha. Isa normaalaa yoo ilaaltan akkuma asirratti argatan baay'ee tokko xiqqaadha. Haala kanaan gurguddatanii suuraa kanneen ilaaluu ni dandeessanii jechuudha. Kanas settingii tokko bilbila keessatti sirreeffachuudhaan haala kanaan itti fayyadamuu dandeessan settingii kana jechuudha. Settingii kana sirreeffachuudhaaf salphumatti gara settingii bilbila keessaniitti ni deemtu. Settingii bilbila keessanii keessanii seentu. Ergasii immoo gara dhumaa irratti dhuftanii accessibility kan jettu ni argamti. Ishee irra kilik gochuudhaan ergasii immoo akkuma asirratti argatan advanced settings kan jettu ni argamti. Advanced settings kan jettu kana keessanii seentanii ergasii immoo kan jalqaba irratti argamu accessibility button kan jettu ni argamti. Ishee irra kilik gootanii ergasii immoo akkuma asirratti argatan select action kan jedhutu argama. Select action kan jedhu kana irratti kilik gootanii ergasii immoo kanneen isinii dhufan kanneen keessaa filannoowwan kanneen keessaa filannoowwan kunniin hundinuu faayidaa mataa isaanii qabanii yeroo biraa qabadhee isiniif dhufa. Har'a kan isiniif dhufe garuu barreeffama tokko yookaan immoo suuraa tokko bilbila keessan guddisee akka isinitti agarsiisu kan godhudha. Kanaafiyyuu isa kanarratti magnification kan jedhu ni argama. Magnification kan jettu kanarratti ni filattan jechuudha. Magnification kan jettu kanarratti ni filattanii ergasii right irratti isiniif godha. Ergasii dan gochuudhaan as keessaa ni baatanii jechuudha. Yeroo as keessaa baatan akkuma asirratti argattan mallattoo namaa kan fakkaattu asirratti jala kanarratti bakka qastiidhaan isinitti mul'isaa jiru kanarratti isiniif dhufti. Ishee irratti yeroo gootan itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Akkuma asirratti argattan akkanatti saanduqa kana qabachuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessanii. Suuraa isin mul'achuu didee barreeffama isin mul'achuu didee haala kanaan guddisee isinitti agarsiisa jechuudha. Inni kun bilbila tokko irratti immoo qastii lama isinii fida yookaan immoo sarara lama isinii fida. Bilbila keessan irratti bitaaf mirgaatti quba lamaan qabdanii akkanatti ol harkisuudhaan quba lamaan jechuudha. Sararasanii quba lamaan ol harkisuudhaan salphumatti settingii kanatti fayyadamuu dandeessanii. Bilbila irraa bilbila garaagarummaa waan qabuuf isa kan koorratti mallattoo namaa isinii fida. Mallattoo namaa sana irratti kilik yeroo gootan salphumatti akka isinitti agarsiise kanatti itti fayyadamuu ni dandeessanii. Isa kanas isin fayyada waan ta'eef itti fayyadama. Sadaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu wanta barbaadan bilbila keessan irratti sarchii gochuu yeroo barbaadan akkuma asirratti argattan jalqaba irratti akkuma asirratti argattan bakka itti sarchii gootantu jira. Bilbila keessan irratti akkana qabdanii yeroo ol harkiftan yookaan immoo dagalatti harkisuu dandeessanii bakka sarchii qaba jechuudha. Bakka aappoonni hundi bilbila keessan irratti itti argaman kana bakka sarchii qaba. Bakka sarchii barii kana irratti wanta barbaadan internet irratti jechuudha. Wanta barbaadan sarchii gochuu dandeessa. Muuziqaawwan adda addaa ta'uu danda'a. Barreeffama adda addaa ta'uu danda'a. Wanta barbaadan bakka kana irratti sarchii gochuu dandeessanii. Kan bilbila keessan irratti argamullee muuziqaawwan adda addaa wanta barbaadan bilbila keessan irratti kan argamullee maqaa isaatiin sarchii gochuu dandeessa. Fakkeenyaaf bakka sarchii baarii kana irratti kilik gootanii akkuma asirratti argattan fakkeenyaaf Haacaaluu jedhee nan barreessa. Haacaaluu hundeessaa jettanii barreessuu dandeessan. Haacaaluu hundeessaa yeroo barreessu wanta baay'eetu isinii dhufa. Akkuma asirratti argattan Google sarchii fi akkanumallee YouTube sarchiitu isinii dhufa. So show more kan jettu kanarra kilik gochuudhaan wanta bilbila keessan irratti argamu hundayyuu akkanumallee wantoota intarneetii irratti argamu hundayyuu waan Haacaaluudhaan wal qabaatiif sarchii gochuudhaan argachuu dandeessa. Fakkeenyaaf inni kun akkuma asirratti argattan jechuudha YouTube irratti kan argamudha. Inni kun YouTubeidha. Akkuma asirratti argattan show more kan jettu kanarra kilik gochuudhaan ammas wanta bal'aa asirraa argachuu dandeessa. YouTube irratti sirba Haacaaluu hundeessaa kan argamudha jechuudha. Sirboota kanneen asirratti YouTube irratti salphumatti daawwachuu ni dandeessanii jechuudha. Ergaa haala kanaan gara YouTube osoo hin deemin bakkuma kana irratti sarchii gochuudhaan YouTube irratti Google irratti wanta barbaadan sarchii gochuudhaan argachuu ni dandeessanii. Kana qofa osoo hin taane Google irratti illee sarchii gochuu dandeessan. Bilbila keessan irratti illee more ka argamu argachuu ni dandeessanii. Bilbila keessan irratti illee wanta argamu jechuudha. Galaarii bilbila keessan irratti illee wanta argamu asirratti recommend isiniif godha. Asirratti sarchii gochuudhaan argachuu ni dandeessanii. Isa kanas itti fayyadamaadha. Afraffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu jechuudha. Dhaggeeffattoota koo baatiriin bilbila keessanii sadarkaa inni itti argamu beekuudha. Keessattuu baatiriin bilbila keessanii sadarkaa kamirratti argamu? Gudiidha moo yookaan immoo gaariidha? Great kan jedhu immoo baay'ee gaarii kan jedhu akkanumallee dhaggeeffattoota koo sadarkaa gaarii irratti illee hin argamu yoo kan ta'u ta'e akkaataa ittiin sadarkaa isaa fooyyeffachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kun kan isin fayyaduuf keessattuu baatiriin bilbila keessanii yerootti dadhabee akka isin rakkifneef isin fayyada waan ta'eef settingii kanas itti fayyadamaadha. Settingii kanas sirreeffachuudhaaf gara settingii bilbila keessaniitti ni seentanii ergasii immoo gara settingii bilbila keessaniitti erga seentanii booda akkana keessa gad dhufuudhaan dhaggeeffattoota koo baatirii in the device care kan jedhu keessanii seentanii bilbila tokko irratti immoo baatirii qofa jira. So bilbila irraa bilbilatti settingiin kun garaagarummaa qaba. So salphumatti baatirii jettanii sarchi gochuudhaan argachuu dandeessanii. So baatirii in the device care kan jedhu kana keessanii seentanii ergasii immoo akkuma asirratti argattan sadarkaan baatiriin bilbila kan kootii itti argamu good kan jedhudha. No battery or security issue dha. Security issue tokko illee hin qabu jechuudha. So
isin yeroo hundayyuu asirratti dhuftanii jechuudha optimized now ka jettu kanarra kilik gochuudhaan optimized gootan jechuudha baatirii bilbila keessanii. Kana jechuun baatirii bilbila keessanii miidhaa adda addaa yoo kan qabaatu ta'e asirratti optimized gochuudhaan itti fayyadamuu dandeessanii. Akkuma asirratti argattan wanta asirratti argamu kanneen hundayyuu no high battery usage damage isiniin jedha, no apps crashes detect isiniin jedha. Akkanumallee wantoota baay'eetu isiniif dhufa asirratti haala kana right isiniif godhee optimized isiniif godha. Ergasii immoo dangochuudhaan akkuma asirratti argattan great naan jedha jechuudha. Egaa baatiriin kan koo sadarkaa gaarii irratti argamuu isaa kanatti agarsiisuudha jechuudha dhaggeeffattoota koo. Egaa wanti kun baay'ee tokko isin fayyada waan ta'eef itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Egaa viidiyoo kana keessatti bilbila Samsung ta'e bilbiloota touch screen ta'an warroonni harkaa qabdan settingiiwwan kanneen afran beekuudhaan irraa fayyadamuu ni dandeessu jedhee viidiyoo kana qabadhee isinii dhufee akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni hanga ammaatti YouTube channel kanaaf miseensa hin ta'in subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo yoo isinitti tole like share gochuun hin irraanfatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebinaa. Horaa bulaa.